intala amartika loto koe tora mansira kutaya intala gurbatika roto koe dalacho binne galla ya gurba ya gogawa rabisae jalaloki ashama harkafuni hordoftota kabajamtota channel far show jalat targamtan nagenkiya bakki jirta maratti isin barna fagaw jecha akkam jirtu jecha egaaniga waliya yaane rasi comedy wan bashannansiisoo ta'an waan adda addaa haalaan kan miidhagan jechuudha qoqopheeffadhee ofirkaan qaba ofirkaan qaba yoo rabbi jedhee yoo umriin keessan jiraatte yoon anis jiraadhe yoo sin jiraattan isiniifan gadhiisa jechuudha abeeto namni chaayinaa la kana jedhe hin jirre fayyumti isaa hin jiru jechuudha waan ajaa'ibaati egaaniga asirratti waa baay'een waa baay'ee isin barsiisuudhaaf qophii xumurreera jechuun waa tokko qofa osoo hin taane waa baay'eetu jira barumsa adda addaa illee asirratti isin barsiisan jira aappiiwwan haalaan miidhagaa ta'an waayifaa keenya yookaan immoo daataa keenya sirriitti nuuf dalagsiisan isin barsiisaatiin jira jechuudha asirratti garuu isin haala dheengidda ani aappii bareedaa tokko kan niitoorkii yookiin immoo kan waayifaa itti fayyadaman sana jechuudha kan isiniif gadhiisee liinkii isaa nuuf bu'uu didee kan jettan baay'eetu jirtu koomantii keessan tokkoon keessaniin allaala waan ta'eef jechuudha dhugaadha aappichi bilbila nama biraatii yaaleen ture gara googiliitti jechuudha kan inni nama geessu googilii keessaa immoo haala itti argatantu ulfaataadha jechuudha namni itti beeku argachuu ni danda'a garuu isin rakkisuu ni danda'a nan beeka pileestoorii keessaa osoo ta'e haala gabaabaadhaan arganna turre jechuudha egaa waan ajaa'ibaati jechuudha aappiin ani har'a isiniif qabadhee dhufe kun immoo waan sanarraa isin rakkisu bilisa jechuudha waan haala miidhagoo ta'anii wallaahi waan ajaa'ibaati jechuudha daataa haala gaariidhaan hojjechiisa jechuudha alamma biyya keessa taa'eeti jechuudha kan inni daataa fayyadamaa jiru yeroo baay'ee namni na gaafata bilbili kee dalagaa niitoorkiin kee akkamitti dalagaa kan namaa hundi dalaguudhaan jedhu jechuudha ani aappiiwwan ciccimoo akkanaa jechuudha faranjoota jala jechuudha kan hin argadhu faranjoota jala argadha jechuudha faranjoota warra guddatan kanatu sirriitti dalagu waan akkanaa ani immoo jararraa kan beekumsa kana jararraa qoodadheetan yoo danda'e isiniif illee hamma danda'e isiniif qooda jechuudha ulfaadhaan jedha sheer nuuf godhaa isin hiriyoottan jaallattanuuf jechuudha gaggaaliiwwan obboleettiin keenya obboleewwan keenya ajajirtan jechuudha hiriyoota jaallattanu nama shaniif yoo sheer gootan galata guddaadha jechuudha kunumti wal guddisuudha abban namni sunis immoo barumsa kana irraa argata jechuudha irraa qooddata waa baruuni namni keenya baay'ee yeroo baay'ee waa ciicata wal ciicatas jechuudha anamma nama xiqqoo akkamiirraa waa tokko hin beeku taanaan garuu mucaan xiqqoon sun hin beeka taanaan gattaa'eetan irraa baradha jechuudha kadhatu gaariidha ilma namaatiif yeroo baay'ee namni keenya kuni waa tuffata waa ciicata waa tuffata waa barachuutu hin taane waa balleessuu bakka waa hin taane gochuu bakka xiqqoo dhaabbachuu bakka akkasiitti tokkoffaadha jechuudha andanyaa bakka akkasii fiigaa deemna jechuudha waan ajaabaruudhaaf akkaataa itti walii wajjin ciisan akkaataa itti wal hojjetan akkaataa itti maal godhanu tuun ka'ee dubbadhe fiigaa dhattu jechuudha nama meeqaaf sheer gootullee garuu waan akkanaatti uummanni keenya baay'een keenya anarraa jalqabee jechuudha waa tuffanna qaayidaa keenya jechuudha waa tuffanna waa barachuun garuu qaroomina hin beektanu malee jechuudha qaroomina dhugaa rabbiin sitti an warra aappii barsiisan waamma tokkoon jiraatiin an jara hordofa jechuudha hin ciicadhuun tuffadhu jechuudha irraa barachuu si fayyada guyyaa tokko si fayyada jechuudha as qammit bootaa gaarii boodaa si fayyada jedhama kanaafu indagatinaa waan akkanaa jechuudha barumsa haalaan akkanaa viidiyoo tokko kaasee viidiyoo daqiiqaa tokkorraa kaasee hanga dhumaatti daawwadhaa wanti isin ulfaatu hin jiru janaayyuu sa'aatii 3-4 dubbataa jirtu waan taataniif jechuudha kun immoo waa barumsa janaa boree bilookii wal gootanii wal biraa galtanuu sa'a 3-4 irra teessanii ilaala dhage wal janaa bultu miti maa baay'een keessa haa ta'u malee asirratti mee barumsa erga ta'e barumsa waan sana qaxxitaa tokko kaasaati viidiyoo hanga dhumaatti daawwadhaa yeroo baay'ee koomantii irratti yaada isin naageetan nan beeka jechuudha yaadni isin naageetan osoo viidiyoo sana hin xumurinidha kan isin nagaafataa jirtan jechuudha gaafisan garuu osoo viidiyoocha ilaaltee xumurtee wanticha ni hubatta jechuudha rakkoon keessan viidiyoo bichuus ilaaltanii achi buttanii walakkaatti buttanii ilaaltu
bakka barumsaa dabarsitan bakka kaan nama gaafattu jechuudha. Waan hubattanii viidiyoocha qulqulleessanii ilaaltanii hin xumurre rakkoon keessan jechuudha. Kanaafuu waan akkanarraa of qusadhaa hin taatiyaayinaa waa baruudha. Waa baruun hin taatiyaayinaa. Namni keenya immoo waan akkanaa barsiisuurra nama dhosku barbaada. Nuti baay'een keenya kanatti wallaalaa taane. Amma hiriyaa koo tokko osoo hin ka'ee gaafadhee kana na barsiisee nan barsiisu. Maaliif nan barsiifne? Inni naafa jechuudha. Inni naafa. Ani kanatti fayyadama innis immoo na caalee argamaa laata. Innis immoo itti fayyadamaa laata waan jedhu jira. Keessoo keenya inaafa baay'ee qabna nuti Oromoonni jechuudha. Kanaafuu nuti inaafuu dhiisee waan kana mataa koo qofaaf fayyadamuun wallaalle. Awwaa biraa koomedii adda addaa waan biraa taphachuu wallaalle asirratti jechuudha. Garuu barumsa kana kan isinii kennu amma viidiyoodhuma kana bantanii ilaaluudhaaf dafee isiniif hin banuu nan beeka jechuudha. Waayifaan Arabaa nan beeka. Kan ijoolleen biyya Arabaa keessatti biyya Arabaa jiraattu jechuudha. Waayifaan biyya kamiyyuu dafee hin banu yeroo jechuudha. Waan namni baay'een itti fayyadamuuf jechuudha. Garuu aappii an isiniif kennu kana yoo fayyadamtan waayifaa dadhabaa akkamii haala daataadhaan itti fayyadamaa ta'u jechuudha. Sirriitti isiniif dalaga jechuudha. Viidiyoo osoo isin tuqin isiniif bana jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf liivii feesbuukii irraa ilaaluudhaaf tokko tokko nama rakkisa. Hin dhaaba bakka hojjetu dadhabaa ta'a jechuudha. Kanaafuu amma aappii an engedda isiniif fide suni baay'ee nama rakkisa buufachuudhaaf. Garuu gaarii kan immoo isa caaluun isiniif qabadhee dhufe jechuudha addamu. Isin rakkise waan ta'eef nan beeka. Ijoolleen baay'een keessa na gaafataa turtanii aappii nuuf buudide kan jedhaaroo jechuudha. Kanaafuu aappii inni ani amma isiniif fide kun aappii haalaan isiniif bareedaa ta'edha. Qallaaliidhaan immoo pileestoorii keessaa kan argattanudha jechuudha. Pileestoorii keesseentu liinkii isaa kunoo as jala isinii kaa'a jechuudha. Akka isin hirkaan banneef amma fakkeenyaa kaleessa kan viidiyoo dhengedas ni hojjedhe irratti liinkii isaa isiniif hin keenye jechuudha. Liinkii isaa as jala isiniif kaa'a. Kunoolaa bakka kana jechuudha. Bakka isin agarsiisuu kanatti gattuqxaniituyyuu jala jira jechuudha. Liinkiin isaa gattuqxanii achumaan seentanii buufattu jechuudha. Egaa haala miidhagaa ta'een akka isin hirkaan balleeffan viidiyoo dubbadhe jechuudha. Dursaa wanta dubbadhee fi wanti isin hubachuu qabdan viidiyoo kana daqiiqaa tokko kaaftee hamma dhumaatti ilaaluu qabda jechuudha. Akka sirriitti hubattuuf. Kana yoo baratte hiriyaa keessin barsiifta. Gaafa biyya galtees immoo ittiin fayyadamta jechuudha. Biyya galanii amma baay'een jira niitoorkii hin qabnu daataa hin qabnu niitoorkii keenya hojjetu jedhu. Sababa mataan sammuun keessan ergasii waan jana irratti doofaa ta'eef malee osoo waan akkanaa barattanii biyya galtanii daataa hin abdanu niitoorkii hin abdanu jechuudha. Biyya niitoorkii hin jiru biyya niitoorkii hin jiru hundinuu jechuudha akka waan du'e gaafa qabame biyya galee hin jiru jechuudha. Yookiin immoo gaafa qabames gaafa akkasiin immoo biyya galee niitoorkii daataan fayyadamu jechuudha. Dadhabbina sammuu teekinooloojii wallaalummaa keenyaadha jechuudha. Kanaafi barumsi akkana haalaan bareedduudha. Baraa yoo isin bartanii anis gammada. Kanaafuu amma viidiyoodhuma koo kana bantanii ilaaluudhaaf baay'ee kana isin rakkisuu jira jechuudha. Niitoorkiin jechuudha. Waan ajaa'ibaatidha. Haa ta'u ammas immoo kan lammata warri Dubaayiin fayyadu jiraatan keessatti Dubaayii amma misinjarri jira hin hojjetu. Eessatti yoo bilbilan misinjarri jira hin dalagu jechuudha. Garuu aappii kana yoo buufattanii fayyadamtan biyya kamitti illee misinjara keessanii dawwaluu ni dandeessu jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Ani ofii kooti itti fayyadama. Waan itti fayyadamuuf ani isiniif qabadhee dhufe jechuudha waan kana. Egaan kana barachuun dirqama yaadammii koo. Naaf qaroomaa yoo isin naaf qaroomtan na gammachiisa. Ani inaaffaa hin qabu. Akka warra kaanii inaaffaa kana minaamni wallaahi hin qabu. Maaliif obboleessi koo kun bara hin jedhu. Garuu innis hin barattanii naaf qaroomtan na gammachiisa jechuudha. Kanaafuu aappii kanatti aan kan hin fayyadamu biyya keessa taa'ee kunoo haalaan jechuudha. YouTube irra viidiyoo isiniif gadhiisaatiin jira jechuudha. Daataan ittiin haasa'uu hin dandeenye akkamitti viidiyoo YouTube irra naa gadhiisuu danda'a jettanii yaaddu meeme. Yaada waa baruun gaariidha. Yaa ijoollee. Yaa ilmaan koo. Kanaafuu nus jabeessaa anis waa gaarii isinii qabadhee dhufuudhaaf haalaan bashannansiisoo waan adda addaa isiniif qabadhee dhufuudhaaf yoo isin laayik sheer naa gootan gaariidha jechuudha. Guruppiiwwan dhibbatu yookiin guruppii 19 qabda ofirraa jechuudha. Jechuun waasaappiidhaan guruppii yoona keessa jirta. Guruppii 99 baadhattanii deemtu jechuudha. Anis baadhadheen jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu guruppiiwwan misinjaraan hidhamanii jiranu keessatti geessinu buusi. Tokko gara waasaappiitti kunoo yeroo bakka sheer tuqxan gara barbaaddan geessitanii sheer gochuu dandeessu jechuudha. Ammas immoo warri iimeela nu gaafate jettanu akka iimeela isin hin gaafanneef sheer gochuudhaaf akka iimeela isin hin gaafanneef kunoo haala tuqaa ishee irra keessa jirtu kana sadan gad tuqxaniituyyuu sana booddee subscribe yoo footanis yoo share gochuu feetanis yoo hiriyoottan jaalattanuuf share gochuu ta'es kunoo asirra jira jechuudha. Mee isinitti ulfaati mee keessoon keessan inaafummaa kana of keessaa balleessaati wal guddisuun aadaa keenya taa'iffanne gaddaa wal qoodu waan adda addaatiin wal tuffachuu sana wallaaluma akkasii doofummaa akkasii dadhabbina akkasii jaarraa didimuu tokko keessa balleessaa of keessa bara sobiyyiin bara xiqqoon akkana qaroomte isin akkana ta'uun salphina jechuudha. Egaa nuti akkana ta'uun
Anuma qabee jechuudha. Walaalummaa akkasii of keessaa balleessaa. Chaayinaalee kana irratti waa'ee siyaasaa hin jiru. Wanti siyaasaa hin dubbatamu. Bashannanuu barumsa adda addaa walii dabarsuu qofa. Kuni waadaa keenya jechuudha. Kanaafuu isin immoo sheer laayik gochuu hin dagatinaa ulfaadhaa. Egaa mee gara barumsaa aappii kanatti isin dabarsa jechuudha. Sirriitti na duuka bu'aa. Amma aappicha kunoo maqaa isaatii waliin asirratti isiniif barreessa. Haala gabaabaa ta'een jechuudha. Tuqxanii keessa seenuu qofa jechuudha yaalammii koo. Akkanaani isa tokkoffaarra jiru irratti jechuudha. Isa tokkoffaarra jirutti hidhattu jechuudha. Sana booddee waayifaan keessan haala miidhagaa ta'een jechuudha. Waayifaarraa yoo fagaattan illee haala miidhagaa ta'een harkisa jechuudha. Waan ajaa'ibaati ani fayyadama. Kanaafuu ulfaadhaa mee gara barumsa kootiin isin dabarsaa. Sheer gochuun dagatinaa, laayik gochuun dagatinaa. Lammii kiyya nu jabeessaa. Yoo isin nu jabeessitan nutis ni jabaannaa jechuudha. Obbo Neemaar Fuwaad keessan ni jabaata jechuudha. Namtichi tokko kana jedhe jarana. Waan beeku beektu. Nama waan beekne beektu miti nama waan beekne. Takkaa osoo dhalaa yookiin immoo shamarraa bira hin gahin warra fuudhee beektu. Jechuun nama waan beekne jechuudha. Warra fuudhee fudhatee galee ka'ee galgala wajjin bulee ishee wajjin mushurraa waliin jechuudha. Waan kana nyaataa bulee kaa nyaataa bulee jechuudha. Ganama dhufee deedhaan jechuudha. Yaadee dhufii garfee deedhaan jechuudha haala isaatiin. Yaadee jedhe. Damma kadeeko dhafii garfee. Nyaatte kamizboonko jechuudha deenis achi gaditti bahanii jechuudha. Kuni amma namni waan akkana dhaqee osoo ergasii beekaa ta'e haadhatti dhaqee hima. Haadha ofiitti jechuudha dhaqee hima. Kanaafuu wallaalaa kanaatu jira waan ta'eef waan akkasiirraa bilisa taati baruun gaariidha jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa gara barumsa kootii isin dabarsa. Bye bye. Egaa waan raanfadhee dhiifama warri yaada qabdan warri amma fakkeenyaa fi aappiin kunis nu bu'uu dide rakkoo tokko na dide warri jettanu kunoo waasaappiin kee asirra jira feesbuukiin kee asirra jira yeefuudhaan kunoo akkana na dide akkana godhi akkana gochuun akkana itti himi waa gaafatanii baruun ulfina jiran waa gaafatanii baruun salphina wayii hin qabu jechuudha. Gara haadha keenyaa keessatti barannee hin baane jechuudha. Kanaafuu kottaa na gaafadhaa yaada qabdanus kunoo asirratti waasaappiin jira wanta adda addaa toora kanaan namuu dandeessu. Bye bye. Gara barumsa keenyaatti. Egaan yeroon akkana isin barsiisu linkii isaa jechuudha. Linkii aappii kana itti fayyadamtan jechuudha. Kunoo as jala isiniif kaa'a jechuudha. Hamma koomedii keenya ifama aappii kana as jala isiniif kaa'a. Aappicha as jala buufattu jechuudha. Hamma fakkeenyaaf bakka kana isiniif kaa'a jechuudha. Bakka ilaalaa bakka itti kaa'u jechuudha. Kunoo as tuttu jechuudha ishee kana inni tuqxanii kunoo as jala jechuudha. As jala isiniif kaa'a jechuudha. Linki isaa asuma gatuttanii buufattu jechuudha. Egaa telegiraamii keenyas kunoo telegiraamiin koo kunooti kana barreessitanii argattu jechuudha. Telegiraamii kiyya achi keessa seentanii otoo teessanii gaariidha. Oduu haaraan akkasiin biraan goof kun feesbuukidha. Kanaafuu linkicha bakka kana isiniif kaa'a jechuudha. Bakka sana tuqxanii oggoota tuqxan linkii isaatti isiniif kaa'a achi tuqxanii seentanii pileestoorii keessaa buufattu jechuudha. Haala kanaan jabaadhaan jedha barumsi gaariidha ilma namaatiif. Egaan egaa warri haaraa dhuftanis immoo
subscribe godhachuu hin dagatina. Subscribe isin fayyada. Ho'aan oduu ho'aan wanti haaraan gadhiifamu isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Okay. Warri immoo viidiyoo guutuu ilaaluu barbaaddanii fakkeenyaaf viidiyoo tokko viidiyoo guutuu ilaaluudhaaf kunoo asumatti isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo dursa waan isin agarsiisa ifama. Subscribe nu gochuu ide warra email ittanuu fi kunoo haala gabaabaan isin agarsiisa jechuudha. Ogguu akkana viidiyoo keessa galtanii email isin gaafata waan ta'eef Marfuad maariif dhaqanii jettanuuf kan rifattanus ijoolleen keenya. Kunooti amma fakkeenyaaf email nu gaafate warra jettanuu fi tuqaa sadiitu gaararra jirti jechuudha. Tuqaan sadii isiniif kan kaa'a akka itti subscribe godhatan jechuudha. Koorratti hin danda'u waan ta'eef na tursiisa kan nama biraa seenuu maa'u. Ayyee viidiyoo guutuu yoo argachuu barbaadanii garuu kunoo bakka akkana viidiyoo jedhu kana tuqxu jechuudha. Irra keessootti kunoo jechuudha. Egaa maqaa kiyya akkanatti piroofaayilii keenya argitanii booda viidiyoo akkana tuqxanii haala barbaadaniin viidiyoo feetan keessaa akkanatti filattanii ilaaluu dandeessu jechuun barbaada. Galatoomaa laayikii gochuun dagatinaa subscribe. Egaan kunoo barumsichi haala kanaan kunoo akkanatti gootu jechuudha. Waan isin harkaa badee boo kunoo toora asirra jirutti na qunnamtanii natti himuu dandeessu yaa jarana. Afaan keenya dubbadha, afaan keessanii dubbadha waan ta'eef jechuudha. Waa tokko isinitti ulfaate dhuftanii na gaafachuun jechuudha. Namni waa gaafatee baruun ulfina kabaja. Isinis immoo yeroo nam tokko naa baru anaaf galata guddaadha jechuudha. Kanaafuu akkanatti itti fayyadamaatii anas hin fayyaddu, lammii keessanis hin fayyaddu, eenyuun hin fayyaddu jechuudha. Egaa hiriyoota keessaniifis immoo sheer godhaa. Amma hiriyaa 5 qabda yoo ati shamarraa yoo taate hiriyaa 5 qabda. Tokko suudiidhaa akkana biyya adda addaati qabda. Sheer itti godhiif. Habarattu ilaaltu nus jabeessina isiisin jabeessi isiidhaa barumsa qooda nuyiif immoo jabina ta'a jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa bori immoo koomedii haalaan miidhagaa ta'e qabasha kolfaan bashilik isin godhu qabadheetti dhufaan jira. Egaa maal jettu reessan? Isinirraa maaltu eegama? Share like commentiin kun addala jira yoo barbaadan taraatti naqaatii commentii. Achuma gortee. Akkana gortee tuyyuu inni odaan guddaan wayii jiru bakka harree itti galtu wayii abbaa feete dhungadhu.